Viidiyoon kun ganama kana sooshaal miidiyaa kanarraa bal'inaan deemaa jira. Maaltu ta'e seetu? Naannoo kibbaa godina Walaayitaatti abbaan daa'ima isaa manatti gatee gara dalagaa deema. Halkan dalagaarraa yoo deebi'u garuu sagalee iyya daa'ima isaa mana keessaa dhagaye. Rifatee yoo of seenu taatee ajaa'ibaa tokko arge. Jaarsi ollaa isaa daa'ima tanaaf akaakayyuu ta'uu danda'u. Daa'ima isaa kana dirqisiisee gudeeduudhaaf yoo yaalu abbaan ija isaatiin arge. Yeroo kana waan ajaa'ibaa raawwate. Qaama saalaa jaarsa kanaa erga irraa mureen booda harkatti qabatee gara mana poolisa naannoo isaatti argamuu dhaqee harka kennate. Biyya seerri keessatti laafe keessatti gochoota akkanaa kana dhageenyus waan nama raajuun qabu. Kana yoo jedhu wanti namni kun raawwate sirriidha ajechuu kiyyaa miti. Garuu beeka biyya san keessatti shamarran kumaatamaan lakkaa'aman gudeedamanii gochi sukkaneessaan garaagaraa irratti raawwatame mana keessatti nama dhimma isaanii ilaaluuf dhabanii sagaleen isaanii ukkaanfamanii hafee jira. Beeka kanneen nuti sagalee ta'aa jiru namoota muraasa sooshaal miidiyaa irratti as bahanii dubbataa jiraniif qofa. Kanneen sagaleen isaanii hin dhagaamin, kanneen aadaadha, safuudha, namni nu dhagaa, maqaan keenya nu bada jedhamanii maatiidhaan, namoota ollaatiin, jaarsoliidhaan gadi ukkaanfamanii mana keessatti dhibee isaanii danda'anii sammuun isaanii osoo nafin tuqame dararaa hamaa keessa jiran shamarranii fi daa'imman tokko lamaa miti. Anis haadha daa'immaniiti. Anis shamarran qaba. Daa'imman tiyya gochi akkanaa kun irratti raawwatameeti miti. Namni tokko osoo daa'imman tiyya ija badaadhaan laalee miirri akkam akkanatti dhagaamu anatu beeka. Gartanii gocha akkanaa kana yoo dhageettan murteessuudhaaf dura haadha ta'uu qabdu yookiin abbaa ta'uu qabdu. Gaafa san miirri nama kanaa Ashama harkafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube asqalichi jalatti argamtan jirra jirtu nagaan isiniif hawaayatu jecha ingidiya rammoo akkuma beekamu namticha kana akkuma argaa jirtanii namoonni hedduun share gochaa akkasumas immoo jirtu jechuudha. Haa ta'u malee immoo namtichi kuni namni biraa xonoqqoluudha fi harkatti qabamee jira. Kun isaanii immoo qaama saalaa dhiiraa muree daa'ima isaa gatee yeroo biraa deemu daa'ima waa'ee daa'imatti kan odeessaa jiran jechuudha. Haa ta'u malee namichi kun seenaa dheeraa qaba jechuudha. Namichi kun micayyoo dargaggoon kun akkan dubbisetti san akkan hubadhetti barreeffama dheeraa wayiitti jira jechuudha. Osoo waan hin hubatiin akkasumaan poostii gochuu kun immoo waan argineef muddamoo osoo hin taane namtichi kun akkana turee jedhan. Seenaan namicha kanaa haadha daa'ima isaa gudeedee osoo hin taane micayyoo isaa xiqqeenyatti ulfeessee jedhan. Anna yeroo kanatti mucaa kanatti waggaa 20 faradamee jiran waggaa 20 itti faradamu ani barreeffama kan dubbisetti jechuudha. Waggaa 20 sanitti faradanii jaarsummaadhaan qabanii yemmuu araarsanii micayyoo yaa fuudhu jedhanii fuusisanii jedhan micayyoo isaa jechuudha. Micayyoo isaa yeroo fuusisan kana mucaan sun fuudhee mana hidhaasaniis ba'ee jaarsummaadhaan araaramanii gaafa araaramanii immoo micayyoo sanitti heerumsiisanii walitti heerumsiisanii jedhanii araarsanii isaan booda micayyoo san dhiisee nama biraa wajjiniin jireenya isaa jiraataa osoo jiru isheen illee nama biraa wajjiniin jiraatti adda ba'anii jedhan. Waggaa tokkoon booda adda ba'anii gargar jiraachaa turanii jedhan. Kanaaf micayyoon sun bakki lammata heerumtee sunis ta'uufii didee jedhan. Akkam barreeffama dubbisetti yaa'u nama guddaadha kan barreeffama kana gadi dhiisee wanti adda baafamee hin jiru ammaatti dhugaa dubbachuuf waan akkasiiti. Yaa ta'u malee immoo yeroo kanatti micayyoon sun shaarrii irratti mucaa kana waamsistee nama waamsistee namtichi abbaan ishii jechuudha akka meeshaa isaa irraa muru taasistee waan akkasiiti jedha barreeffamni. Ingidihi wanti adda baafadhan jiru kan akkan dubbisetti jechuudha. Akka namoota hedduun barreeffama dheeraa barreessanii waan sheerii godhaniifidha ka dubbisee jechuudha. Namoonni kun dhugaa dubbistuuf natti fakkaataa hin jiru wanti ifanaa ta'e hin jiru. ግን namoota hedduun daa'ima gudeedee qaama dhiiraa irraa kutee irraa muree kan jedhudha. Odeeffannoo baay'inaan kan jiru. ግን wanti ishii ilaalame wanti isaa
Ana garuu akkanatti fakkaatu xonqolaa wayiiti natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf yeroo akkanatti ilaalu xonqolaa kana harkatti qabanii waan akkasii natti fakkaata. Gin mixatti sooddoo wayiiti jira afaan mee ani waan ajaa'ibu afaan soodduutiin ijoolleen gaafannee Amaariffallee danda'u mitiilee gaafannee xonqolaadha. Xonqolaa guddaa osoo jiru qabamee kan jiru odeeffannoon waa lama kanaa sa'an jechuudha. Ingirii amma adda baafamutti wanti isaa jechuudha. Ana waan akkanatti fakkaatetti kana naasa'u. Ingirii namoonni baay'een yeroo ammaa kanatti xonqolaadhaan kan deemaa jiran namoota hedduudha. Akkuma argaa jirtanii yeroo ammaa kana keessatti namoota hedduudha kan ingirii akkanatti waaqayyoon na hin qaba. Annaa kana isiniin jedha obboloota kiyya. Odeeffannoo qabnu isuma kana yaa ta'u malee immoo kan daa'imaa ijoollee xixiqqoo akkas guddaa irratti raawwatullee rabbiin isaanaa qabu daa'ima xixiqqoo karaatti hambisuu akkasumas lubbuu baasuun yaafu biyya keenya keessatti kan baay'ataa jirudha. Yeroo baay'ee akkuma dhageessan akkuma beektanii haa ta'u malee immoo waan akkanaa kan akkas waan daa'imaa akkas godhe ta'ee taanan dhugaa dubbachuuf namichi kun dhuguma jagnaadha. Baga mureen jedhaanii akkas ta'uu baannaan immoo waa'ee xonqolaa minaaminaa kana taanan dhugaa dubbachuu fi waan tokko amma fakkeenyaaf amma ifa ba'utti miidiyaa kana irraa haasa'uun baay'ee ulfaataadha kan gidi. Ani gina akkan hubadhetti akkan yaada barreeffama namoota hedduu dubbisetti waa'ee xonqolaati kan haasa'u jechuudha. Waa'ee xonqolaa osoo hin taane waa'ee dargaggoo fi intala isaanii wal fuudhanii adda ba'anii isaan booda mucayyoon akkas goosistee kan jedhanidha. Ingirii odeeffannoon baay'inaan ani dhaga'ee waan akkasitiin jechuun jaalladha hordoftoota. Ta'u malee immoo waan akkanaa kanarratti dhugaa dubbachuu fi ani yeroo tokko dubartiinis ni beektumti cakkaan yaagin akkasiin godha jedheetu waan akkasitti ani waan shakkii tokko nan qaba hangan viidiyoo yookiin immoo namoota biyya saniitirraa ri'antii hin jirti waan ta'eef ishee nama ariifa dandeessu. Akkanaa himtetti ani kanan barreeffamaan dubbisee fi kan namoonni dubbatan namoonni hedduun dubbatan garaagarummaa qaba jechuudha viidiyichi. Ta'u malee waan akkanaa kana adda baafachuun dirqama. Akkuma dhageessan akkuma argaa jirtanii kan harkatti baatu immoo waa'ee bakka waan xonqolaa wayii natti fakkaata malee dhugaa dubbachuuf dhiiga minaamin osoo ta'e waan ta'een maree akkas ni jira natti fakkaata. Gin ani amma ammatti hin argine waan argame tokko dhugaa dubbachuuf harka isaatti viidiyoo irraa argee ilaale sirrumatti irra deddeebi'ee ilaale gin dhiiga tokko minaamin hin jiru. Qaama namaati waan ta'eef dhiiga qaba. Kanaafiyyuu waan akkasitti isiniin jechuu danda'a. Jaalladha. Hanga viidiyoo namticha sanii yookiin immoo waan dhugaa ta'e tokko adda baafannee osoo beeknee gaariidha. Muddammaa waan argan maxxansuu osoo hin taane ani akkan dhugaa dubbachuuf dubbisellee namoota akkasii naannoo saniitillee kanaasuuf siisan miidiyaarra irra dhaggeeffadhee akkasumas immoo barreeffama namoota hedduudha kan barreessee isallee dubbisee kin waa'ee dargaggeessaa akkasumas daa'imaa kan jedhu jalqaba irratti daa'ima akka gudeedee daa'ima xiqqoo osoo hin taane micayyoo isaa geessuman fakkaatti akka fuudhu kan taasisaniif daa'ima geesse malee daa'ima xiqqoo ni eeyyaman kaayaa'u akkuma beekamu. Yaa ta'u malee immoo daa'ima anuma geesse natti fakkaate anuma geesse ofuma geessedha. Kan fuudhichaaf ajajan kaa'e. Ingirii akkuma beekamu ani akka biyya keenyaatti beekamalee daa'ima xiqqoo waggaa 15 waggaa 16 gadi inni heerumsiisanii jechuudha. Ta'u malee isaa akkas goosistee namoonni jedhan baay'eedha. Yaa ta'u malee kaan gidii wanti kanarra adda ba'ee wanti dhugaa wanti qabatamaan tokko hin jiru. Akka jedhanitti garuu namoonni hedduun kanaa sa'an waan gudeedda daa'imaati jechuudha.
እንግዲህ ያካስታነን ጋር በቹፍ ባይነመት ተላዋና ከሲከና ይምባየቱሌ ግኑ ምስዮሳን ካን ዳይማ የሮ ደርቤ ጉዲዲ ዳይሞታ ጆሌ ጥቆ ጉዲደኒ ማማ ክኑ ሆማ ወንትሳን እንጉዳን ዶኮ ህንዝሩ ማን ወሂዳት ተቀላቡ ومن وحدات سني كان قلبا زراني እንግዲህ ጆሌ ሰን ረቢን ኡጋሳኒ አበርባዱ ዳይማ ቀጨሌ ለማ ሮክን ሳዲ ዳምኒ እንግዲህ ያኩማ ቢከሙ እንግዲህ ዋና ከስቲን እንጀዳ ቢየከኛ ከሰቲ ገና ዋባይቱ አርገማ ዋባይቱ ሙልአታ ዱጋር በቹፊ ዋቀዩን ይፈመሳቲን ዋ ኢላሉ وانا كسين جسون زال دارو غار بتشوف وان كوني وان سلباميتي كان دايما كانت انن وان سلباميتي مانغيستي برانو يوغون هم برباتسو نما كانان غار بتشوف واقيون يفنا غدو يرون وروز اوماتي جن بايتكو وان دايما كان رتي بكا كنو فين هندن دام دايميز اني كان نومان بين كان ريف دلتي جبنتو وانا كان رتراوتون وقبرت الرجاري متي نما برت اللي ساقو قدرة حكومة بيكتاني دي أكاكيا هين تولشين جدان لقار بتشوفنا متي تكون داي مثلاً إنه ما تولش لبون ويوت تنبسون قارين تقول سنين جدات ورتي